يا مبارك كم وجوته الحمد لله ما يا تبغى دعاء سمو بوتا جرامو بيخيا ها على بابا ايوه واتوكو ما ستو اوكي محمد الدين kan eenyutti laata? Kan masaati. Kaasumna fakkaata kiyya noormaali. Bakkanne irraa amma ija siyaasaatiin ilaala waan kana tokkoffaa. Namichi kun footoo hin taane Afrikaa qabaa jette. Yoo birrii deebise footocha gadi baasa. Akka jedhaatutti gaala akka nu badheen. Yaa inoo mubee tanaaf nyaata immuutii sirraa qabadda. Yoo birrii gaafattee deebisiifte akka yaade akka ammaa dubbataartutti walumaan nageenya miti. Yoo birrii gaafattee deebisiifte footoochi gadi baasaara. Footoon gadi baanaan du'aaf deemti. Birrii dhabnaanis du'aaf deemti. Kana gidduutti Oromoon maal murteessuu qabaa? Yoo hin taane immoo mucaan halkanii guyyaa asirra teessee alaabaa baattee maqaallee as naquu as mareetti maal jijjiirattee kaate. Kanaaf maal wayyaa yoo dhuguma ta'e wanni kun jechuudha. Sheemiidha. Immoo durbaa footoo irraa fudhatanii kaanii birrii nyaatanii agaaguluun akkisinitti jirtuun fakkaata. Asuu ka sagaleen kee dhageemu ati mi'ootu qabadhu. Wanta kenna fakkaata. Asuuti. Maal wayya akkasitti dubbadhaa. Maqaa jijjiiratteetti amma. Dubbadhaame. awwannin juu mubaarak namni kun Kaanaadaa keessa jiraannaan gama keessaatiin telefoon isaan kennitu maqaa wajjini biyya isaatis eessaa hojii akka ta'e magaalaa tam akka jiru Kaalgaarii ta'e dhumantan ta'e addanaa baasi. Dhugaa taanaan namicha maallaqa rispoonsira sii wal jee maallaqa keessirraa fuudhee yoo ka jiraatu ta'e kootu lakkoofsa naa kan. Yaasiin asirratti immoo waan jechuun jiran bar waa lama jechuun jiran yoon fi dhiifama yoo naaf hin galin illee yoo ta'u ta'e sababa footootii fi ispoonsara Mubaarak maalirra wal qabati wanni kun lamaan maalirra wal qabata. Hin beeku nin jira kun asitti nageeman footoo biraa qabaa. Yoo nama kana guutummaan guututti nama suuraa kiyya baasaa. Yoo birrii gaafatame suuraa kiyya baasaa. Dubbii falarratti taatee ol galaa jedheeman. Hayi. Amma nuti yoo maallaqa ispoonsaraa isii gaafachuu yoo ta'u ta'e sanni gaafannaaf yoo neefi haa san biraan godhuuf illee kan nu barbaachisu ta'e san nuti ni goonaaf ni beeytaa meeti. Utuma gaafattee fi maallaqatuma gaafattee fi namichi nama maallaqa deebisee kee footoo si gadi baasa akkasiin dubbataartutti. Dhageesse? Maallaqa si yeroo kenne kee footoo si gadi baasuuf deema. Falli jiru atumaan meemee itti yaadiitii fala jiru tokko haafi. Asu ani tanumaan jechuu fedha Mubaarak waan biraa wanni jennu hin jiru. Ammoo nama maallaqa isiin itti ergite nama maallaqa isirraa nyaate yoo jiraate kootu as kootu natti yoo ni ergi ni gaafannaa biyya seeraa jirra dhugaa taanaan. Ammoo haala takka takka wajjin gartee waan hin taane dubbaturrallee odoo if qusattee natti tola. Waa iddoo dubbatuun gaarii miti. Maallaqa kee barbaadda taanaan akkanatti miti. Nama san akkaataa gattaanii waliin haasawaan. Dhuftee sooshaal miidiyaa kana gubbatti maqaa balleessitiin maarree godhee yoo ka jettu taate. Naranda barfitina adraa warri ija of keessaa qabdanuu adraa sheer kooppileen gidduuyitii naa godhaa hospitaaleen nageessuu iddee geessitee biirootti sina deebisuu iddee qaallittiin kunoo lafa ji'a tokkoon akka kanatti jira ija tokkoon wajii hojjedha adraa sheer kooppileen gidduu.